Akkam jirtu fayyaa keessanii maatii damee entertainmentii paartii kudhata arfaffaa yookiin immoo unit 4 isiniif qabadhee dhufeera. Har'a immoo maatii kanaaf haaraa kan taatan damee entertainmentii subscribe, like, share gochuudhaan na bira dhaabadhaa isiniin jechuu barbaada. As keessatti wantoota baay'ee hin kaasna jedhee yaada. Chapter 4 in marginalization minorities and vulnerable groups kan jedhaman of keessaa qaba. Title yookiin immoo mata dureewwan gurguddaa kan jedhaman isaan kanadha. Content isaa yookiin immoo qabiyyeen boqonnaa kanaa maayinni ni jalqabaa concept related with marginalization kan jedhudha yookiin immoo marginalization maayinni conceptiin hiikkaansaa yaadni kaasuu barbaade waa'ee maaliitii kan jedhu ni ilaalla. Akkasumas immoo azalatti marginalization jalatti gender based marginalization jira, gosoota marginalization in ilaalla. Marginalization occupational groups kan jedhu jira, age based vulnerability kun immoo maayinni marginalization of children and older peoples kan jedhu jira. Kambra marginalization of religious and ethnic minority kan jedhus in ilaalla. Dhumarratti immoo inclusiveness and the human right approach kan jedhu inclusive hundumaa immoo walitti qabee erga wantoota kana baranne marginalization maayinni erga jenne formi isaa erga baranne booddee dhumarratti anthropology maal jedha waa'ee marginalization kana waan jedhu waliin in ilaalla. Ammas like, share, subscribe gochuun dagatinaa please. Hiriyoota keessan biraa gabu isiniin jechuun barbaadamee kallattiidhumaan gara marginalization concept isaa yookiin immoo definition isaatti dabarraa. Iddoo kanatti jechi marginalization jedhu maayinni hiikkaansaa hiikkaan marginalization akka marginalization jechuun it's a treatment of person or social group as a minor, insignificant or peripheral. Nama wayii tokko yookiin hawaasa wayii tokko akka gadiitti ilaalu tuffachuudha. Tuffannee gatiin qabu jennee hawaasa keessaa ala gochuu. Hawaasa keessaa ala gochuu jechuun maayinni fakkeenyaaf social interaction isaa yookiin walitti dhufeenya hawaasummaa nama kanaa wajjin hin qabnu addaan kutuudha. Fakkeenyaaf walitti dhufeenyi kanneen akka maalii ta'uu danda'a. Walitti dhufeenya gaa'ilaan ta'uu danda'a. Walitti heerumuu wal fuudhuu kanarraa adda wal gochuu yookiin nama kana ala baasuu, hawaasa kana ala baasuu. Wajjin nyaachuu, wajjin dhuguu, wajjin hojjechuu, jireenya hawaasummaa nama kanaa wajjin qabnu yookiin hawaasa sanaa wajjin hin qabnu addaan kutuu jechuudha marginalization jechuun. Nama kanan fuunu ittiin heerumnu wajjin hin nyaannu, wajjin hin dhugnu, hariiroo isaa hin qabnu jechuudha. Lafa kamittiyyuu hariiroo nama kanaa yookiin hawaasa kanaa hin qabnu akka jecha marginalization itti jechuudha. Maaliif gaditti ilaalla waan ta'eef, hin tuffanna waan ta'eef, namaa gaditti ilaalla waan ta'eef hariiroo nama kanaa wajjin hin qabnu hundasaa hin kunnaa jechuudha. Fakkeenyaaf foormii isaa gaafa ilaallu isinitti himaa booddee reasonii wayii jira kan nu ittiin social interaction isaa yookiin hariiroo hawaasummaa isaa ittiin adda adda kunnu sababni wayii jira. Fakkeenyaaf suphee dha'u, suphee dhooftu namni kun amma namni suphee dha'u akka gadiitti ilaalama hawaasa keessatti sababa suphee dha'uuf jechuudha. Hojii sanarraa kan ka'e namni ilaalcha gadi aantummaa kennaaf. Akkuma isinitti himee walitti dhufeenya hawaasummaa isaa addaan kunnaa isiniin jedheera. Marriage relationship yookiin immoo hariiroo fuudhaaf heerumaa wajjin hin godhan. Wajjin nyaachuu, wajjin dhuguu kana wajjin hin geggeessinu adda baasnaa jechuudha. Wajjin hojjechuu, wajjin jiraachuu kan kanallee adda baasnaa jechuudha isaanii. Maaliif akka gadiitti ilaalla? Namaa gaditti ilaalu tuffachuudha wantichi.
akka wanta gatii hin qabneetti ilaaluudha. Marginalization jechuun hawaasa tokko yookiin nama tokko akka gadiitti ilaalu. Wajjin nyaachuu, wajjin dhuguu, wajjin jiraachuu wanta jedhurraa bilisa ta'uu jechuudha. Fakkeenyaaf shammaanee kan jedhaman jiru. Amma shammaaneen uffata aadaa warra hodhanidha. Uffata aadaati kan isaan hodhanii. Masaan kana weavers san. Weaveriin yeroo baay'ee nama kamiin biratti iyyuu gaa'ilaaf hin barbaadaman. Dhiira ta'u durba. Na eenyutu marginalize ta'a yeroo baay'ee hawaasa keessatti isa jedhuu fi dubartoonni marginalize ta'u akka gadiitti ilaalamu. Ijoolleen xixinnoon akkuma kana. Elder people kan jennu akkuma kana. Na namoota kana baay'inaan people with disability warra jennu. Isaan qaama miidhamtoonni illee akka gadiitti ilaalamu. Karaa biraatiin uumamuu isaa fi sadarkaa inni qabu irratti hundaa'ee hawaasa tokko keessaa gara hawaasa tokkootti marginalization inni jennu kuni nama akka gadiitti ilaaluun kun yookiin tuffii namaa agarsiisuun kun hawaasa gara hawaasaatti adda adda. Maaliif hawaasni kun aadaa adda addaa qaba waan ta'eef. Fakkeenyaaf amma dubartoonni akka gadiitti ilaalamu ijoollee xixinnoon namoonni gurguddaan abbootiin siniin jedheera qaama miidhamtoonnis akkuma kana siniin jedheera. Fakkeenyaaf namoonni amantii isaaniitiin illee akka gadiitti ilaalamuu danda'u. Sanyii isaanii yookiin gosa isaaniitiin illee akkuma kana akka gadiitti ilaalamuu danda'u. Kuni culture irratti hundaa'a. Iddoo tokko inni jiru, iddoo tokko hin jiru, iddoo tokko inni jiru immoo inni hin jirre immoo iddoo tokko jira jechuudha. Akkas jechuun it's depend on culture. Aadaa irratti hundaa'a waan ta'eef. Kanaaf garaagara hawaasa marginalization inni jennu kuni hawaasa tokko keessaa gara hawaasa tokkootti garaagaradhaan akkaataatti hawaasi kun marginalize wal godhu yookiin ilaalchi isaan ittiin nama tokko tuffatan maal irratti hundaa'a akkamiin isa inni jedhu garaagara hawaasaa gara hawaasaatti. Akkuma dura isiniif kaasuu yaale craft workers warri jennu kanneen akka tanners, pottery, ironsmiths warri jennu kun weaver kan jedhu illee itti dabaluu dandeessu iddoo kanatti. Amma warreen kuni warreen yeroo baay'ee marginalize ta'anidha yookiin akka gadiitti warra ilaalamanidha. Fakkeenyaaf tanners warri jennu warra gogaa duugan. Warri gogaa duuganii hojii isaaniitii contribution qabu yookiin faayidaa qabu biyya keenyaaf. Uffanni nuyi har'a uffannu kun isa isaan duuganii fidan sanadha. Garuu namoonni baay'een akka gadiitti akka tuffiitti ilaalu yookiin hin tuffatu akka wanta isaan gatii hin qabneetti ilaalu marginalize godhu. Garuu immoo uffatuma isaan oomishan kanatu yookiin isa isaan gogaa isaan duugan sanatu uffata ta'ee nu bira dhufa. Inni biraan warra pottery yookiin suphee warra dhaan kun amma fakkeenyaaf contribution qabu baay'ee jaallatamtii qabu jechuun namni hin fudhata hojii isaanii. Supheen waan adda addaaf nu fayyada. Buddeena itti hojjechuun jira watii yookiin itti qopheeffachuun jira. Akkuma kana warri sibiila tumtullee tumtuu yeroo baay'ee. Na weavers warra jennu yookiin warra uffata aadaa hojjetan jechuudha. Isaan amma akka gadiitti ilaala namni. Fudhachuun barbaadan hin tuffatu jechuudha. Isaan kun qabatamaa waan biyya keenya keessa jirudha. Inni biraanii vulnerability isa jennu. Qaamaan akkasumas immoo yaadaan miidhamuun yookiin miidhamaaf saaxilamuun vulnerability jenna. Yaadaan yookiin qaamaan namni miidhamaaf saaxilamu kun maal jedhama vulnerability jedhama. Vulnerability group gaafa jennu immoo namoota yaadaan qaamaan mistreat ta'an yookiin immoo gruppii tokko kanneen qaama isaanii fi saayikoo yookiin sammuu isaaniitiin miidhaman jechuudha. Kun kan inni agarsiisu vulnerability group isa jennu jechuudha. Iddoo kanatti wanti nuyi hubachuun nurra jiru yeroo baay'ee aadaa tokko keessatti yookiin hawaasa tokko keessatti dubartoota ijoollee shamarranii reebuun akka ciminaatti kan ilaalamu jira. Ijoollee fa'aa reebuun qaama isaanii irra miidhaa geessisuu rakkoo xiinsammuuf akka isaan saaxilaman taasisuun kun akka ciminaatti ilaalama.
Kuni kana duwwaa miti abbootiin illee warri umuriin isaanii deemee qaama miidhamtooti illee vulnerable group kana keessatti ramadamu. Kun inni saayikoodhaa fi qaama isaaniirra miidhaan akka gahu taasisuudha. Garuu immoo vulnerable person yookiin group warri jennu kun namoota gargaarsa keenya barbaadanidha. Namoota akka nu isaan gargaaru bukkee dhaabbannu special attention akka nu ilaannuuf namoota barbaadanidha yeroo baay'ee vulnerable group warri jennu kun. Akkuma isinitti hime yeroo baay'ee ijoolleen xixiqqoon akkasuma qaama miidhamtoonni gargaarsa keenya barbaadu akka nu isaaniif wantoota barbaachisu goonu nurraa barbaadama nurraa eegama. Kaayyoon barumsa kanaa inni guddaan iyyuu isa kanadha. Maaliif tokkoffaa namoonni kun namoota gargaarsa keenya barbaadanidha. Ijoollee fudhatan ijoollee xixiqqoo beekanii sammuu isaanii eeguu fi kunuunsuun gahee keenyadha. Qaama miidhamtoonni illee akkuma kana wantoota isaan hin dandeetne kanneen akka fakkeenyaaf iji isaanii argu taanaan gurri dhaga'u taanaan qaama isaa miila yookiin harka miidhamaadha taanaan namoonni kun nurraati gargaarsa keenya barbaadu. Fakkeenyaaf Addis Ababaa yoo yuunivarsiitii fudhattanii fakkeenya isaanii warreen akka qaama miidhamtootaa fi haala mijeessanii yeroo isaan itti barumsa kennaniif jira. Maqalee yuunivarsiitiitti illee akkuma kana fakkeenyaan isin fudhadhe kan biraa jiraachuu danda'u. Nus wantoota kana gochuutu dirqama keenya nurraa eegama. Gargaaruun nama tuffachuun nurraa eegamu. Nama akka gadiitti ilaaluun nama sanyii isaatiin amantaa isaatiin adda adda qooduun nurraa eegamu. So kanaafiyyuu iddoo kanatti kaayyoon barumsa keenya inni guddaan isaa inni tokko vulnerability groupiin kuni gargaarsa keenya akka isaan barbaadan beekuutu nurraa eegama. An akka namaatti nama sirriidha yoon ta'e namni na bira jiru sun immoo qaamni isaa miidhamaadha ta'uu danda'a, ijoollee ta'uu danda'a, namoota gurguddaa ta'uu danda'a. Isaan kanaaf immoo maal gochuutu narra jira? Qaama isaarra miidhamni gahuun irra hin jiru. Xiinsammuun isaa miidhamuu hin qabu, rakkoon akkasiirra mudachuu hin qabu. Waan jedhu kana yaanne isaan kanaaf gargaarsa addaa gochuun nurra jira. Fakkeenyaaf guruppiiwwan adda addaa jiru. Iddoo adda addaatti maayinni chaaritiin jedhamu jira. Inni akkas akkasii irratti kan hojjetan gibbii yuunivarsiitii keessatti keessumaa isin immoo warri barattan kana keessatti hirmaadhaan dhaamsa kooti. Inni taanu maanooritii guruppii isa jennuudha. Inni kuni namoota biyya tokko keessa jiraatan yookiin immoo naannoo tokko jiraatan ta'anii lakkoobsi isaanii xinnoo kan ta'e beekamaadha yeroo baay'ee. Maajoritii maanooritii jechuun nama kamiin biratti beekamaadha. Maanooritii guruppii warri jennu hawaasa baay'ee keessa lakkoobsaan xiqqoo kan ta'an. Fakkeenyaaf namoonni kun yookiin immoo maajoritii guruppii warri jennu kun maaliin adda ta'u isa jedhu inni jalqabaa reesii isaaniiti. Reesiin yookiin immoo sanyii isaaniin warra maanooritii warra baay'ee sanarraa adda ta'u. Lakkoobsi isaanii xinnoodha. Namoota sanyii baay'ee keessa jiraatu. Sanyii baay'ee keessa jiraatu garuu isaan immoo lakkoobsaanii xiqqoo baay'ee sanyiidhaan jechuudha. Yookiin reesii isaaniitiin namoota xiqqootaan baay'inni isaanii. Isaan kun maal jedhamanii waamamu? Maanooritii groups jennaan. Inni biraa kan isaan ittiin adda ta'an amantii isaanii, religion. Amantiidhaan fakkeenyaaf Araba yoo deemtani kiristaanonni maanooritii guruppiidha. Baay'inaan kan jiru musliimota waan ta'eef. Akkuma kana Hindii yoo deemtan amantaan Islaamaa achitti maanooritii. Akkuma kana Chaayinaa deema. Amantaan musliimaa maanooritii guruppiidha jechuudha. Kanaaf lakkoobsaan xiqqoo garuu immoo hawaasa bal'aa keessa kan jiraatanidha. Maanooritii guruppii warra jennu. Inni kan biraan kan isaan ittiin warra kaanirraa adda ta'anii etnisiitii isaaniitiin. Etnisiitii yookiin gosa isa jennu gosa isaaniitiin kan baay'inaan kan isaan ittiin adda ta'an jechuudha. Akkuma kana immoo afaan isaanii yookiin language isa jennu. Afaaniin addadha jechuudha. Kan biraallee jiraachuu danda'u kan isaan ittiin adda ta'an maanooritii guruppiin kun yookiin lakkoobsaan xiqqoo kan ta'an hawaasi xiqqoo kun warra kaanirraa kan isaan ittiin adda ta'an
fakkeenya biraa fudhachuu dandeessu isin. Amma Black American yoo fudhattan Afrikaadhaa ba'anii gara Ameerikaa gaafa dhaqanii isaan keessa jiraatan lakkoobsaan xiqqoodha. Black American warra jennu kun maaliin adda ta'u tokko reesii isaanii, amantii isaanii, sanyii isaanii, gosa isaanii, afaan isaaniitiin warra sanarraa maal ta'u jechuudha? Adda ta'u jechuudha. Fakkeenyi kun hundumti isaayyuu isuma sila isinitti himaa turedha. Fakkeenyaaf Black American minority group ta'u United States of America keessatti akkasumas immoo kiristaanonni minority group ta'u lafa musliimonni baay'inaan jiranitti musliimonnis akkasuma immoo minority group ta'u lafa kiristaanonni yookiin Hindu community yookiin society keessatti jechuudha. Egaa asitti minority groupiin karaa kamiin ta'uu danda'a inni jedhu ethnic minority jira. Religious minority, racial minority fakkeenyaaf ethnic minority kan jennu gosa isaaniitiin minority kan gosaati jennee waamuu dandeenya. Amantaadhaan minority isaan ta'an religious minority jechuu dandeenya. Racial minority yookiin immoo sanyii isaaniitiin isa jennu jechuudha. Kanaafuu kan biraa maal tura? Forms of marginalization akkamiin marginalize ta'u akkamiin hawaasa keessaa ala ta'uu danda'u akkamiin tuffatamu maaliin tuffatamu isa jedhu fakkeenyaaf hojii isaaniitiin tuffatamuu danda'u yookiin marginalize ta'uu danda'u umurii isaaniitiin akkasuma saala isaaniitiin durbaa yookiin dhiira ta'uudhaan marginalize ta'uu danda'u. Isa kana tokko yeroo biraa kutaa biraatti qabadheen dhufa. Isaan keessaa inni jalqaban nu ilaallu gender based marginalization. Gender based marginalization maayinni inclusiveness maal akkamii anthropologiin immoo idea inni qabu maayini kanarratti waan jiru kutaa biraatti qabadheen yaadha. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Thank you.